kan fedhii kiyya sitti machuume akkam godhume sodaa kiyya karruu tantoo matafe karooyee kuma qabdaa dhiibni sandeema karooyee karru maaloo maaf jecha koo eegda karooyee karru kan koo si tattasaa beeka karooyee karru waakoo waa jedhi meenaanka. Senanti walaan sojaala lagee lubbuu feelee sirratti karooyee karuu karraa kalloo mudhiinaadha karooyee kalloo kankoo uftee galuun yaada karooyee qalbii buutee sibbee gawaan gootee karooyee karuu maaloo ishee sodaan guuttee. Fardas fe'adhe gaafan ijaan si argu naannaa barakadhe xiqqaa guddaatti madus waan kan koon hir'atu osoo qabdee argite laphee koosiif laatu maaltaa deebiin kan kee sitti maaltaarraa nan kaane si yaadammee ati me adara olgan fatu na bulchi dinka duga jalala nambari me nafbani lapenge naf mala karoye kallo kanko maaf jecha ko egda karoye kallo malo kesa kanko beka karoye me hali duga galgali karoye malli mali ulfate jalali. Hai akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota chaanaalii Firfirsaa Miidiyaa. Chaanaaliin kun chaanaalii keessanii jalqabarratti sabskiraayib godhaa isiniin jechuudhaan qe'oo eegallu guyyaarraa kana waa'ee sirba artist Leencoo Guddinaatiif wal qabate waan tokko wajjin dubbanna waan siifamatu muraasa kan wajjin taatan kabajaan isin gaafannaa. Egaa artist Leencoo Guddina nama jabaa fi dandeettii addaa qabudha. Artist jabaa fi walaloo barreessuu fi akkasuma yeedaloodhaan sagaleen isaa immoo adda ta'uudhaan immoo jaalatamummaa hedduu horatee jira jechuudha. Amma dura sirboota mata dureen isaa koosin baasuu si mararuu fi na komattaaree jedhu gurra hawaasaa biraan ga'uudhaan jaalatamummaa fi dhageettii hedduu horatee jira. Dhiyeenya kana immoo albama mata dureen isaa hibboo jedhu qabadhee dhufaan jira jechuudhaan miidiyaa hawaasaatiin erga ibsee bubbulee jira jechuudha. Har'a immoo guyyaa har'aa immoo addatti immoo guyyaa har'aa sirba mata dureen isaa kaarrolee jedhu maxxansuu isaatiin baay'ee sirbichi baay'ee nama hawwata. Akkuma jalqaba irratti daawwachuudhaaf yaalla jechuudha. Egaa sirbi mata dureen yookiin albamni hibboo sirboota gaggaarii babbareedoo fi hawwatoo ta'an kutaalee Oromiyaa godinaalee garaa garaa irratti hundaa'uudhaan kan hojjetamedha. Akkasumallee baasii guddaan kan itti dhangala'ee hojjetame yoo ta'u, kanaaf immoo jajjabinaa fi
gargaarsa keessan, deeggarsa keessan akkasumallee yaada gaggaarii kennuudhaan akka bira dhaabbattanuu isin gaafata, isin barbaada jechuudha.